duwwaa tokko jechuudha maashaallah tabarakallah waan ajaa'iba bareechisaniiru neesh duwwaa tokkotti oduma hojjetee lafuma duwwaa waan ajaa namni ko waan kun amma manuma jedhaniiru jechuudha akka jiru laala kaaree 250 irra jiraani warqeen illee asumaan ijoolleen duuguu beektan duuguu jedhamu maal jedha duubuu okay kun saaloonidha moo gaadaaf saaloonidha akkaataa teessuma manaa himamee kotta gaadaadha min aha kun haga olii kifilidha tokko lama sadi afur shan kun hundu kifilidhaan kun ammoo keessaan saaloonii fi gaada amma keessa kanaan akka inni maal inni afachaa balballi kuni gaadaa kufaa kophatti kun hiikaa kifiliidha kunoo yoo baname manyitaaf saaloonidha kun ammoo gaadaan keessa seenu sun maal inni innillee manyitaaf saaloonidha ta'u maan ta'u kun amma korniisiin isaa jiibsoonidha jechuudha waan dhumate shaaworii keessaa qaba manni fincaanii shaaworiin gara min duuba kanaan man akkana bareedu ala nama baaftanii akkana jira kunoo duuba tanaan shaaworiif shinti beetiin illee moo shinti beetii qofa shaaworiif jennee bal'isnee shinti beetii bal'is ajaa'iba akkaataa ijaarsaatiitu namatti tola manni kun hunduu yaa bareeda homaa guddaa dheebbaan fidu shaaworii irra hojjechuun hin danda'amaami maashaallah walumaa galatti amma hiikaa kifilii waliin balbala meeqa balbala tokko lama sadi afur shan jaha torba jechuudha hiikaa kifilii sagal garuu sagal keessaan illee kutaa waan jiruuf okay kaaree 250 irra akka dhumateedha akkuma argaa jirtan manni hara baafannaadha malee wanta akka cinqaa olii gadi hin qabu warra isaatiin bitadha jennuuni Awurooppaa